Ashama hordoftoota fi daawwattoota Gadaa News Network har'a keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyaan har'aas artistii beekamaa aartii Oromoo keessatti gahee guddaa qabu artistii Abdii Nuuressaa baga nagaan dhufte. Anis warra JNN har'a keessummaa nagootanii naaf firuu keessanii fi hedduun isin galatoomfadhaa fayyaa ta'a. Atis yeroo keetirraa qoddattee afeerraa keenya eeyyamtee JNN irratti mariin waliin godhuu keetiif galatoomeena. Mee gamanumaan gara gaaffii keenyatti ce'uudhaaf artist Abdii Nuuressaa nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa qabudha. Aartiin Oromoo yeroo ammaa kana ka durii wajjin wal bira qabnee yoo ilaallu sadarkaa akkamiirra jira? Egaa aartiin uummata tokko yeroo baay'ee kan madaalamu eessa jira kan jedhamu akka kiyyaatti uummanni sun eessa jira maal keessa jira kan jedhu wajjin wal deemaa natti fakkaata. So akkuma beekamu uummanni keenya erga sirna Minilik sirna nafxanyaa saniin erga cabeeti asii numa qabsoo keessa jira. Qabsoo sanas dhawaataan fooyyeffachaa sirreessaa bareechaa har'as gaheera. Aartiin keenyas akkuma sana duriirraa hanga har'aatti fooyya'aa har'a haala gaariirra jira. Haala barbaadamuu irratti jiraachuullee baatu fooyya'insa guddaa agarsiise. Amma haala hawwataa ta'e irra jira. Garuu addunyaa kana wajjin immoo gaafa walitti qabne gaafa laallu wanti nu hir'atu baay'ee jira. Kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf aartistoonni keenya humna qabaniin dandeettii isaanii otoo hin qusatin hamma danda'an hojjetaa jiranii. Zamanni kun yeroo social mediaati karaa adda addaatiin uummata keenyatu xiqqoo artistoota keenyarraa dubatti hafeenatti fakkaata. Haamileen karaa Facebookiitiin karaa YouTube'iitiin haamilee Oromoo artistoota Oromoo kakaasu irratti uummanni keenya xiqqoo silaa osoo nu qarqaaree daran kana caalaa hin jabaata. Amma haala nuti keessa jirru haala uummanni Oromoo qabsoon Oromoo keessa jirru wajjin gaafa walitti qabnee ilaallu haala gaariirra jira. Garuu akkuma jedhe wanni nu afus immoo baay'eedha. Okay, baay'ee gaariidha. Egaa artistii Abdii Nuuressaa aartiin Oromoo ammaa fi yeroo durii wal bira qabnee yoo ilaallu yeroo ammaa kana aartiin Oromoo ka durii caalaa iddoo gaarii jira jettanii nu yaada nu kaastanii. Garuu dhiibbanis itti hammaatu dhugaadha. Aartiin Oromoo yeroo ammaa kana ka duratti caalaa dhiibbaa irra jirus mo'atee waan gaariirra akka jirudha. Kanarratti haamileen artistoota Oromoos akka barbaachisu yaada bal'aa nuuf kaastanii. Mee aartiin Oromoo fi artistiin siyaasa Oromoo keessatti gaheen inni qabu maal jettanii yaaddu isin akka artistii tokkootti? Egaa akkuma durattis tuttuquu yaale ummanni tokko ummatuma addunyaarra jiru tokko gaafa laalte ummanni tokko aartiisa fakkaata yeroo baay'ee. Yoo ummanni tokko aartii dadhabaa yoo qabaate ummanni sun ummata dadhabaa ta'a. Aartii sana immoo kan jabeessu kan kakaasu kan guddisu ummata. Aartistiin keenya wanna qabnuun beekumsaanis dhugaa dubbachuudhaa fi aartistoonni keenya dandeettii cimaa qabu baay'een isaanii. Garuu wannan nu daangeessu immoo baay'eetu jira. Garuu kanuma keessatti wanna qabnu kanaani aartii keenya fayyadamnee uummata keenyaaf lafee dugdaa ta'aatii jirra. So aartiin uummata tokkoo fi saba tokkoo fi aartistiinii fi aartiini lafee dugdaati. Kanaaf jechaati beenzila. Konkolaataan tokko beenzila malee socho'uu hin danda'u. Aartistiinii fi aartiinis akkasuma. Gaafa aartii jennu immoo of course sirba qofaa miti aartiin. Diraamaa jira. Fakkii kan warra kaasantu jiru.
katabbiin illee jira. Wanna adda addaa jira aartii gaafa jennu. Kanaaf aartiin saba tokkoo fi aartistiin saba tokkoo fi wanna cimaadha jechuudha. Akkuma beekamu amma obboleessa keenya qabsaa'aa aartist Hacaaluu Hundeessaa nu keessaa fudhataniiru. Lubbuudhaan nu biraa haa dhabamu malee nu keessa keenya keessa jira Hacaaluuni. So ummanni wanna kana godhani artistiin tokko ummata tokko keessatti ammam akka ummata tokko miidhuu danda'u. Ummata tokko ammam akka hir'uu gochuu danda'u beeku sila ta'ee fi gocha akkasii kana godhani. Kanaaf jechaati aartiin ummata tokkoof ummanni tokko akka guddatuuf ummanni tokko akka qaroomuuf aartii fi aartistiin ummata tokkoo fi baay'ee barbaachisaadha. Dhugaadhaa waan baay'ee nu kaastanii aartiin siyaasa Oromoo keessatti gaheen inni qabu gahee olaanaadha. Aartii fi siyaasni Oromoos gargar bahee ilaalamuun akka hin dandeenye kan nuuf kaastanii. Aartistii Oromoo jechuun raayyaa waraana Oromooti. Aartistiin Oromoodhaaf siyaasa Oromootiif waan hunda keenyaaf akkuma isin nuuf kaastan aartistii beekamaan dhiyeenya kana mootummaa naftanyaatiin ajjeefame aartist Hacaaluu Hundeessaa. Mootummaan kun gara jijjiiramaatti dhufuudhaaf aartiidhaan gaheen inni bahaa ture yoo ilaalle gahee guddaadha. Gahee leencaa qaba siyaasa biyya sanii keessatti. Kanuma fakkeenya ta'uudhaan aartistoonni keenyas siyaasa Oromoo keessatti gaheen isaan qaban olaanaa akka ta'ee fi yeroo gahee kana ba'anitti uummata isaanii irraa illee haamileen akka barbaachisuu fi aartistiin tokko akka mataa isaatti gaheen inni qabu gahee olaanaa akka ta'e kan nu kaastanii. Asirratti waa si dabaluu fi dhiifama naa godhiiti. Hacaaluu isuma amma dhiyootti tahee kanan kaase malee akkuma beekamu aartistii Daadhii Galaan kanaan dura immoo Eebbisaa Addunyaa fa'aa Usmaanyoo Musaa fa'aa Maaramee Hirphataa fa'aa Yoosef Gammachuu fa'aa gara dubatti baay'ee deemuu dandeenya. So yeroo tokko Mallas maal jedhee ture kan nu rakkise artistoota malee warri kaanillee baay'ee nu rakkisu kan jedhu jedhee ture. So akkuma atu jette artistii tokko jechuun waraana akkuma tokko jechuudha. Oromoon erga nuti cabneeti kaasee erga Wasanuu Didoo fa'arraa kaasee hanga har'aatti artistiin guyyuma guyyaa dhukaasaa guyyuma guyyaan ummata isaa kakaasaa ummata dammaqsaa ummata qaree boru mul'isaa. Kanaafuu artistii jechuun ummata tokko keessatti ammas iddoo guddaa akka qabu gara fuulduraattis akkasumatti itti fufaa jechuudha. Kanaafuu ummanni keenya artistoota isaa aartii isaa haalaan jabeessuun baay'ee garmalee barbaachisaadha. Gaafa akkas jennu akka albamni keenya gurguramu yookiin immoo akka hojiin keenya fudhatamuuf osoo hin taane dhugumatti wanna kana addunyaa kana ilaaluun hin danda'ama. Namni ummanni tokko kan sirriitti guddatu yoo aartiin isaa yoo guddateedha. Kana akkasitti ummanni kiyya kanaaf guutuu barbaada. Akkuma isin jettan aartiin akkuma addunyaa kanaattuu sabni aartiin guddate tokko saba siyaasanirree guddate akka ta'e wanti isin kaastanii waan dhugaati. Egaa sirni dhufaa darbaan artistoota Oromoo adda duree ta'an amma miti kan eegalee durumarraa qabeeti kan nyaachaa dhufe. Eebbisaa Addunyaa, Daadhii Galaan isaan duras kanneen akka Usmaayyoo Muusaa, Maaramee Harkaa waa hedduus namoota hedduus nuuf nu kaastanii jirtu. Kanaaf isin mee asirratti artistoota biyya keessatti akkasitti sirna kana dura dhaabbatanii ittiin falman kanaaf akka artistii tokkootti wanti isin dhaamtan maalime? Yeroo ammaa kanas artistoonni adda dureedhaan fakkeenyaaf yeroodhuma ammaa kanatti yoo ilaalle artistii Jaafar Yusuuf mana hidhaati ka jiru. Namoonni sirna kana yookaan artistoonni sirna kana adda dureedhaan falman yeroo ammaas haalli isaan keessa jiran haala yaaddessaadha. Kanumarratti mee yaanni fi dhaamsi isin artistoota biyya keessaa mootummaa kana wajjin waluudhanii qaban jiran kanaaf wanti isin dhaamtan yoo jiraate gamanumaan mee
yaada keessan itti dabalaatii asumaan gara gaaffii itti osoo hin darbin. Egaa galatoomii silaa ani biyya hambaan jira. Artistoonni biyya keessa jiranii wanna achi keessa jiru, wanna biyya keessa deemaa jiru, waa'ee siyaasa biyya keenyaa, waa'ee keenyaa hunda na caala beeku. Ani yoo isaan gadi beeke malee isaan olii wanna beeku tokko hin qabu. Garuu akka nama ogummaa tokko keessa jirutti, akka hiriyaatti, akka Oromoo tokkotti jabaadhaa jechuun barbaada. Guyyaan kun ni darbaa. Ni bariiti kanaaf jechaati wannuma xixiqqoof jettanii wanna hanga arratti qabsooftanii ittiin beeloftanii daaroftanii wanna baay'ee keessa darbitanii asiin geessan kana ammas yoo Rabbi jedhee xiqquma tafe jabaadhaatii wal qarqaaraatii walii iyyaafadhaatii wal jajjabeessaatii wanna amma nurra jiru kana tokkummaadhaan akka ofirraa dhibnee gannu karaa kanaanii dhaamsa isinitti dhaamu barbaada. Akkuma jedhee wanna nani hin beekne wanna isin beektan baay'eetu jira. Jabaadhaadhuman jedha. Egaa jabiin ammoo egaa artistii Oromoo hin barsiisanii wanna keessa darbeedha. Waraana keessa akka loltuudhuma waraana keessa illee turanii baay'ee qooda baay'ee fudhatan artistoota jajjaboo baay'eetu nu keessa jiru. Ammas immoo warra biyya keessa jiranii jireenya guyyaa guyyaadhaan kan jiraatan kuni jireenyuma waraanaa gadiitii miti. Kanaaf jechaati wanna isinirraa beekuun qabu garuu waaqni si wajjin haa ta'u jabaadhaa. Walii haasaa wal gorsaati wanna babbareedaa tokko ergaa babbareedaa tokko ergaa uummata keenya tokkumsu tokko akkuma kanaan duraa gochaa turtanii as gannu baasaa jedha. Yaa dhugaadha artistii Abdii Nuuressaa waan bal'aa nuuf kaastanii mee akkuma wal qabsiisuudhaan yeroo dhiyoo kana keessatti biyya keenya keessatti akkuma dura kaasuuf yaalletti artistoota keenya dhibban gara hundaan kan irra jiru fakkeenyaaf raayyaa istuudiyoo yoo fudhanne dhiyoo kana yuutuubota artistoota Oromoo gubuun wantoota akkasii kana sirna kanaa fi leellistoota sirna kanaatiin kan irratti dalagamaa jirudha. Isin akka artistii tokkootti isinuu akkuma kaastan artistoonni keenya inni guddaan haamileedha akka jettan. Akka haamilee ta'uuf warra biyyaati warroota dhiibbaa garaagaraa jala jiru kana dhiibbaa mootummaa dhiibbaa leellistoota mootummaa nafxanyaadhaan irratti ta'aa jiru kana isin akka artistootatti mee artistoota biyya keessa jiran kana jajjabeessuudhaaf maalirra jirtume? Egaa akkuma jedhe warra biyya keessa jiranii amma waa'ee YouTube kana haa ta'u waa'ee warra aktivistoota mootummaa sana leellisan dura dhaabbachuudhaaf ammas tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Garuu haalli biyya keessaa xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaafuu irra caala hojii kana warra biyya keenyaati ala warra jirru warri diiyaaspooraa warri dhaabbatoota akka oosaarraa jalqabee hawaasa koominiitiirraa jalqabee warra amantoota waldaa amantootarraa jalqabee waldaa dargaggoorraa jalqabee waldaa dhumti Oromoon diiyaaspooraa keessa jiru hundi walitti dhufee wanna keessumattuu amma raayyaa istuudiyoo kanarratti raawwate kana akka sabaatti YouTube kana gaafachuun nurra jiraata. Walitti dhufnee maalumaa fi wanni kun kana ta'e maaliif kanan jedhaa jarri gaa warri leellisan kuni nu dura biyya kana dursanii dhufaniiru gara diiyaaspooraa kana. Isaan keessa isaa nama beeku baay'eedhaasi sistema kana dhiyoodha nurra. Nuti immoo amma waaqni haa galatu gaa galatus jechuun inuma danda'amatti fakkaata baay'een irraa nutis amma dhibbaan kun biyyaa nu baasee jira. Diiyaaspooraa kana keessa nutis baay'achaa jirra. Sistema kana dhiibnee nutis gaafachuudhaaf mirga qabna. Hawaasni keenya walitti dhufee maalumaaf taanaan maaliif taanaan YouTube'n kun maaliif ta'e yoo nu sin deebiin hin deebistan taanaan gadi baanee mormina.
hiriira sunitti ba'an. Facebook maaliif Dr. Tsaggaayee Araarsaa, maaliif Yaayyaa Bashir, maaliif namoota keenya, aktivistoota keenya warra mirga namaa falman kana maaliif jalaa uggurtu jennee warri gara naannoo Kaalifoorniyaa jiru kuni Feesbuukii hundura ba'ee hiriira ba'uu qaba. Hiriira qofaas osoo ta'uu baatee keessaan gurmaa'anii xalayaa gaarii katabanii wanna akkasii kana iyyachuun, wanna akkasii kana gaafachuun biyya nuti jiraannu kana keessatti mirga qabna sala ta'ee fi callisneetuma hidhiidhuma tuttannee taa'uu osoo hin taane walitti dhufnee gurmoofnee mirga keenyaa fi maaliif YouTube maaluma godhee raayyaa stuudiyoo kana qilleensarra maaliif buustan kan jedhu deebii qubsaa akka nuuf deebisan. Kan warra akka aktivistoota keenya kan cufames maaliif balleessaa maaliitiin balleessaa qabaannaan seeraan alan taanu cufameera seera hordofneetu itti deebina. Garuu jarri sila iyyanii fi jarri sila fakkeessanii fi cufsisanii nuti immoo callisnee taa'uun kuni ammas hojii baay'ee nu barbaachisaa gurmaa'uun kanarrattis baay'ee barbaachisaadhaan jedha. So walumaa galatti hojiin kan more of warra diasporaa jiru kanarratti fakkaata. Yaa baay'ee gaariidha wanti isin kaastan artistoonni biyya alaa jiranis ta'aa hin jiranii artistoota biyya keessaa dhibban garaagaraa irra jiruuf karaa dandeessan hundaan bira dhaabbachaati ka jirtanii duulli isin artistoota biyyaa jajjabeessuuf gochaa jirtan haalli itti isin nuu kaastan waan bareedaadha. Kamanumaan nutis jajjabaadha isinin jenna waan gaariirra jirtu. Mee gara gaaffii keenya itti aanutti yoo dabarru yeroo dhiyoo keessa isin artii keessa akka fagaattan xiqqoo turtanii jirtan dongoruu baadhee waggaa 3 kana. Mee uummata keessan isin eegaa jiruuf artistii Abdii Nuuressaa maalirra jirtu isinin jenna? Egaa dhuguma waggaa 3 asii ani isaan abbaa ijoollee lamaati. Biyya kana keessatti daa'ima guddisuun baay'ee ulfaataadha. Akkuma beekamu aartiin kun immoo xiyyeeffannoo barbaada. Durumaanuu gaafa aartistiin biyyaa ba'ee biyya hambaa jiraatu wanni barbaadu hundi hin guutuu fi amma immoo daa'imni dhuftee xiqqoo biziina gootee turte. Ammoo dhugaa dubbachuudhaaf gaafa warri amma jijjiirama finne jedhu kun gaafa dhufu egaa akka kanaan duraati sirba roorroo kana sirba nyuu kana xiqqoo boqonnaa fudhanna jennee abdii guddaadhaan ilaalaa turre. Amma garuu wanti ta'aa jiru kuni nama teessisuu yaada qalbii nama dhoowwas ta'ee fi sirba xiqqoo hamilee uummata kiyya kakaasu wanna amma jiru kana tuttuqu fixadheeni yoo rabbi jedhee dhiyootti gara uummata kiyyaanan dhufa jedheen abdii qaba. Uummannis akka atu jette na eegaa jira akka gaariitti na simatus abdiin qaba. Egaa asumaani warra duratti yaa jechaan ture warra keessumattuu diasporaa biyya keessas nyuun qaba amma YouTube channel ofii kiyyaan qaba. Kana warri kana akka like fi share subscribe akka nu godhanii karuma kanaan ergaan keenya akka dafee uummata baay'ee qaqqabu asumaanaan uummata kiyyaas gaafachuun barbaada. Baay'ee gaariidha artistii Abdii Nuuressaa ni yeroo dhiyootti waan haaraa qabadhee saba kootti dhufaan jira yaada jedhu kaastanii sabni keessanis dhugaadha isin eegaa kanaaf isinis yeroo dhiyoo dhuftan kana keessatti gara YouTube channel keessaniitiin akka subscribe nu gootanis yaada qabdan ammattanii jirtu sabni keessanis YouTube channel keessan akka subscribe isin godhu abdii qabna gamanumaanii. Mee ati artistii Abdii Nuuressaa klippii meeqa hojjette? Ani klippii lamaan hojjedhe. Klippii lamaan hojjedhe ayyalallattu kashee jettuu fi sirba wal argaaniin olu kan jedhu. Garuu albama of course albama tokko ayyalallattuun jarri kun lamaan albama tokko keessaa ba'u. Saba kiyyaaf albama tokkoo fi
sirba qeentee gara afur akkas sirbeera. Namoonni baay'een keessumattuu sirba kan hin beekne gaafa warri abbaa jedhanii ani waa'ee Awaash kanas tuttuqee sirbeen ture. Egaa yoo Rabbi jedhee gaafa sirriitti boqonnaa argannu wanna gaggaarii finnee dhufna. Ammaa fi kilippii akka kilippiitti kilippii lama qaba. Mee kilippota kee keessa yeroo ati akka seenatti hojjette yeroo jarri abbaa jedhu ati Awaash jettee kan hojjette sirboota san keessaa mee sagaleedhaan nu jechuu dhaggeeffattoota kee daawwattoota keetiif sagaleedhaan isa kan Awaash kilippii miti sirbuma innuudha audioodha. Garuu sagaleedhaan ka Awaash sagaleedhaan jedhu Sena duresa ko Awaash mootii laga ya abdi gaafa rakkoo ya fiira gaafa naga Awaash suma baani yeessa suma nama baasee rakkoo hamaa keessa baaburqee kaaba dhaqee himimaa rakkina haqee Awaash lagi keenya Awaash lagi keenya Awaash baaburqee dhaqee lixaa kan saayoomiin himee fixa Awaash lagi keenya Awaash sinnu tajaajilee bara dhufee darbu bara gadaa maaliif dagatamta Awaash galanni kee maaliif badaa kan jedhu sirbeen ture. Hedduu reedaadha hedduu nu bashannansiiste galatoomi sirba hedduu bareedaa sirba ergaa qabudha. Mee yaanni haga ammaatti kaaste keessaa yeroon keenyas gara xumuratti waan deemuuf yaanni hafe jettu yoo jiraate yookaan ergaan ati karaa miidiyaa kanaa gara GNN hawaasa biraan naagaa jettu yoo jiraate gamanumaan itti dabaltee kaasuu dandeessa. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf amma wannan uummata kiyyatti dhaammachuu barbaadu akka uummataatti yeroon amma nuti keessa jirru kuni baay'ee yeroo murteessaadha. Yeroo murteessaadha gaafa jedhu maali? Akkuma beekamu sirni amma nu bitaa jiru kuni sirna ilaalcha warra durii akka baay'een keenya jennutti beeknutti sirna nafxanyaa yaada san nurratti fe'uudhaaf sirna nu qoqqooduu keessatti karaa baay'eetiin taphataa jirudha. Kanaaf jechuun uummanni keenya akka sirna kanaaf harka hin kennanne karaa maallaqaatiin, karaa aangootiin, karaa adda addaatiin keessumattuu uummata tuulamaa kana uummata giddu galeessaa kana ofitti aansaa wanna jiran fakkaatanii uummata kaan wajjin uummata Oromoo obboloowwan isaa wajjin adda babaasuudhaaf karaa adda addaatiin irratti hojjetaa jiru. Kanaafuu uummanni tuulamaas amma danda'ametti uummanni giddu galaa kuni wanni amma isaan jedhaa jiran kana irraa bituu dhiisu uummanni numa godhaa jira kana godhaa jira uummanni garuu isaan fakkeessaa jiru. Uummanni kaanis immoo uummanni Oromoo kaanis uummata kana jajjabeessuu gorsuu karaa keessaan sii jirraa wanni ati keessa jirtu nuuf galaa jedhanii akkasitti wal gorsaa hamilee walii kennaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Walumaa galatti har'a yoo nuti tokko taanee wanna nutti aggaamamee kana hubannee harka wal qabannee walii obsinee wal gorsinee yoo deemuu baannee Oromoo keessatti gaaga'ama guddaa fiduu danda'a. Kanaaf jechaati adaraa keessan walii obsaa wal gorsaa boruu ilaala. Amma sirbuma haaraa ani hojjedhee keessaa maal jedha? Utaalee kaafardi koo dhugama nyaatee garmaame daalee dhugama nyaatee garmaame irraan ooluu boruu maqaan nabada gaafa lammii walii dhaame wal waame gaafa qomoo wal waame dabeessi lolan beekuu bakka loolaan geessini urrun gadii
asham godhii gootako lubbuu busaanaa jeeftuuf lamii keerraan dheessini akkas jetti sirbis ergaa akkasii qaba uummanni keenya walirraa ooluun irra jiraatu wal gorsaati jaalalaan tarsiimoodhaan wanna deemaa jiru kana sirriitti wal hubachuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha kanaan achi egaa waaqni akka ummata kiyyaa keessumattu biyya keessatti dararaa keessa warra jiran kana waaqni isaan wajjin haa dhaabbatu nuti qaamaan achi jiraachuu baannullee yaadaanii fi wanna dandeenyuun akka isaan bira jirru karaa ammas carraa kana fudhadhee isaanitti ibsuun barbaada isinis warra JNN miidiyaan hojii cimaadha miidiyaan egaa akkuma beekamu jarri warri olloota keenyaa miidiyaadhaan baay'ee nu caalu isa kanammoo xiiqiidhaan halkaniif guyyaa hojjetaallee jirtanii isinis fayyaa ta'a galatoomaa miidiyoota kaanii wajjin sirriitti communicate gochaa ergaa dabarsaa jirru ergaa tokko wal fakkaatu gootanii manni keenya kan keessumattuu isin daawwataa jiru biyya keessa jiru akka hin burjaajofne wanna tokko irratti torbaan tokko irratti yoo haasoftanii ummata keenya akkasitti luceessinee karaa tokkoon hiriirsuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha carraa kana naa kennuu keessaniif hedduu fayyaa ta'a galatoomaan jedha karaa kiyyaan kanuma. Mee sirba kee tokko nu afeeruu dandeessaa? Sirba kiyya? Warri sirba durii keessaa? Kilipii keessaa kan nama baay'een amma asirratti sirbi ayyalaallattu jettu suni baay'ee namni Oromoo irra darbee warri olloonni keenya illee baay'ee jaallatu obboleessi koomuu ammas waaqni lubbuusaaf raamataa godhu Hacaaluun yeroo baay'ee gaafan isa wajjin wal argus bilbilus sirbi inni jaallatu immoo sirba wal argaan hin oolu birraan bariite jettu sana mee Hacaaluudhumaaf jedheeni sirbitti sana sirbaa birraan bariite migirri daraaree coobii gamatti qobaata feenaan hin jedhiin barrisee nuuf akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nallee hin qomatin waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatin gaafaasin jedhee waadaa sin galu garuu nanuufaa yashaggee wal argaan hin oolu eegan Oromiyaati ba'ee yashaggee karaarra bu'ee onneen koo cimuu dadhabee jiraachuu fedhiin koon du'e adeemeen alaala ga'ee yashaggee kunoo biyyoormaa akkan fedhee yoomnaaf ta'e si malee jireenyin cima gammachuun na keessan jiru yantaloo gachiisee riibaan qabu kan keemmoo akkamii yatiiruu koo maaloo natti miquubaan qabu na jaallatamu na jibbite na eeggatamu garaa bal'atte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee jedha kunuga. birraan bariitee migirri daraaree joobii gamatti qobaata feenaan hin jedhiin barrisee nuufuu akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nalleen qomatin waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatin birraan bariitee migirri daraaree joobii gamatti qobaata feenaan hin jedhiin barrisee nuufuu akka laatti galaana nu gidduu jira yashaggee nalleen qomatin waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatin gaafaasin jedhee waadaa si galu garuu na dhuufaa yashaggee wal argaan hin oolu gaafaasin jedhee waadaa si galu garuu na dhuufaa yashaggee wal argaan hin oolu eegan Oromiyaati ba'ee yashaggee karaarra bu'ee
jiraachuu fedhiin koo du'e adeemeen alaala ga'e yashaqee kunoo biyyoormaa akkan fedhe yoomnaaf ta'e si malee jireenyi cima gammachuun na keessan jiru yaantaluu gachiise riibaan qabu ankee makamii adiiruu gomaaluu natti miikubaan qabu na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee kallo bareedu shurrubbaan dugdarra ciisu yaaddoon kee gubee na fixee marrimaan nitu bariitu ijuma koo dura deemaa bifti kee eessaan si fidu hin argines nama ormaa akka kee natti bareedu kullee koo kalloo bareedu shurrubbaan dugdarra ciisu yaaddoon kee gubee na fixee marrimaan nitu bariitu ijuma koo dura deemaa bifti kee eessaan si fidu hin argines nama ormaa akka kee natti bareedu gaafa si jedhee waadaa si galu garuu na dhuunfaa yashaqee wal argaan hin oolu gaafa si jedhee waadaa si galu garuu na dhuunfaa yashaqee wal argaan hin oolu eegan oromiyaatti ba'ee yashaqee karaarra bu'e onneen koo cimuu dadhabee jiraachuu fedhiin koo du'e adeemeen alaala ga'e yashaqee kunoo biyyoormaa akkan fedhe yoomnaaf ta'e si malee jireenyi cima gammachuun na keessan jiru yaantaluu gachiise riibaan qabu ankeemmoo akkamii atiiruu koo maaloo natti miikubaan qabu na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee gammachuun na keessan jiru yaantaloo gachiise riibaan qabu ankeemmoo akkamii obsee koo maaloo natti miikubaan qabu na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa ballatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee na jaallatam na jibbite na eeggatam abdii godhatte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee sirba bareedaa kliippii bareedaa yoomiyyuu hin dagatamne sirbi kun egaa namoota hedduudhaan sirboota dhaggeeffatamee fi sirba baay'ee jaalatamaadha. Egaa nuti ani gaaffii koo asumaanan xumuraa atis artistii Abdii Nuuressaa yaamicha keenya waattee GNN irratti marii bal'aan wajjin godhuu keetiif guddaa si galatoomfanna. Anis fayyaataa galatoomaa jabaadhaa jedhaa. Hin bilisoomnaa shakkii tokkoon qabu wanni nu barbaachisu maali xiiqiidhaan hojjechuudha. Uummanni xiiqii hin qabne uummanni xiiqiidhaan hin hojjenne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Wanna hojjennu hunda wanna goonu hunda xiiqiidhaan haa goonu. Fayyaataa galatoomaa jedhanillee irra deebi'e. Hordoftoota GNN marii gabaabaa artistii Abdii Nuuressaa wajjin goone asumarratti xumuraa yeroo biraa marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.